Good, 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 good. Wallahi cibib goote mataasaa gad ofitti ukkaamsite miskiina wallahi haa nama haasaa kan nu kufachiisu surree isaa tokko jira. Maal mi'amma surrichi? Yaa Rabbi kiyya faashinii faashinii jedhanii maal nuu fidanii dhugaa Rabbi tokko jedha qilleensa gashachaa maxxas gooti. Ammas qilleensa gashachaa maxxas gooti. Maal taa'ee taa'ee ishee tuttuqamoo? Teesse teesse isa yaadatti moo? Wayyaa Rabbii kiyya waan booleen bara nu goote bara baanee dubbanna. Bara baanee dubbanna waan booleen nu gochaa jirtu. Ijoolleen keenya biyya arabaarraa galtus rakkatte. Inni biyyarraa simatus rakkate. Eda akkanatti. Siqaqqette. Maal matichi meemma tuskiitiin mana tuskiitiin jiru biyya isheen keessaa galte suni. Wayina akkuma koo gaafan jalqaba biyya galeeti dhugaa Rabbi amma namatti hin kolfa malee. Garoon illee miica'eera Yesuusi gurraacha lama shindaalachaa keessatti. Qooyi maal gochuun makana isaa gosaa ofitti maxxas gootee qabdi meemma. Maaf ukkaamsite ajjeesti maal boriin isaa kan isaati miti waan isaa. Ila innis suutuma jelloolloofate maxxas go'a. Amma gaayyuu otoo isheen akkanatti dhiiratti rarraate akka muka haphee itti gixixxeettu kana tu warra isheetti dhufan maal jetti meem deebi maal deebisteefi tokko. Ni turra malee ni urratti amboombi ni turra malee viidiyoo kana tu warra ishiin argin hin hafani maal jetti mee amma warra ishiitiin maal taate mucamaa maraatta suuta jedhi dhugaa Rabbi xiqqoo fakkaatta bar ogumaa baalchaa saafoo. Hin dhaata fakkaata waliisa wallaalle. Yaa Rabbi har'allee tokkotti kolfeera ati bilisa na baase yaa Yesuus. Dhugaa Rabbiin siniin jedha warroonni biyya arabaarraa galtan siires of eeggannoo cimsaa. Amma yeroo isaan akkanatti walitti rarra'an kana yeroo isaan qilleensa gashachaa maxxas wal go'an kana otoo hattuun amma dhufte shaanxaa sana fudhatte sokkite dhuguma Rabbiti inumaa sokkiti. Maaliif jennaan hattuun boolee keessa baay'ee hammaattuudha. Hattuuni kafa godhaa dhuftu miti. Kan warra nama fuudhan fakkaatanii taaskiima oofan sanatu nama shawwada. Amma isheen akkanatti cibee gootee ukkaamsitee sak gooteetu itti rarraati. Utuu shaanxaa sana sabsab godhanii sokkanii yoo maal gooti miyam? Maa maraatti akkanatti dhugaa Rabbi of eeggannoo godha. Kan maqaasaa miti kan marqaasaa miti kan maqaasaa jette jenniitiin. Marqaan hin dhumaa yoo dhume immoo kan biraatu marqama. Maqaan bahee suni deebi'uu hin danda'u. Jijjiiramuu hin danda'u. Waan baanee fi beeynee akkatti baane beeynee akkatti galus baruun dirqama keenyadha. Akkanatti boolee keessatti dhiiratti sabsaphennee akka muka haphee qaba haphee muka qabateetti itti cichuun keenya maal faayidaan isaa? Amma maammadoon kuni waggaa har'aa booddee dhuguma Rabbiitti iddoon talli kun jirtu quba hin qabaatu. Maaliif jennaan har'a biyya arabaarraa galtii birrii qabdii daaspooraa dhagaa. Akkanatti surree meetira afur bal'atu uffatee as qabee achi qabee qilleensa gashachaa maxxas godha. Gaafa birrittiin dhuftee immoo itichaadhaan xisik godheetu bayinarraa jedhaan bayinarraadha. Kanaatiifuu of eeggadhaa. Dhugaa Rabbiiti ani gama kootiin namoonni akka kanaa kun waan baay'ee barumsa naaf ta'an. Maaliifi hin galle ganaa gallaa wanta nu mudatu hin beeknu jechuudha. Safuu cabsuu dhiisne maannaan ji'uu beekne maaliif baanee beekne maaliif gallaa akkamitti gallaa akkam ta'uuf adeemaa jirra jenne maalitti akka deemnu beekuun nurra jiraata malee calluma jenne booletti maammadoo waammanne akkanatti
irratti goggu amma too namni gargar isaan qabee amma taarii amma ammataa wal gadhiisan sana rabbi beekaa. Innis qilleensa gashachaa maxxas. Isheenis qilleensa gashachaa maxxas. Shuhaada wallaa keefik. Wallaa booleen ma barana nutti taphatte waan booleen nu goote bara baanee dubbanna waan booleen nu goote dubbanne fixuu hin dandeenyu. Kanaatiif iyyuu of eeggannoo cimsaa. Namni isheen isa ungattu malee isa isatti marmitu malee namni maal naan jedhaa namni na ilaalaa jiraahoo namni viidiyoo na waraabaa jiraahoo jettee quban qabdu isheen. Hin yaaddeetti amma sila jaalalli kun bifan filattu bakka filattu haalan filattu waan ta'eef amma yoona isheen dhugumatti jaallatteetu yoona dhugumatti yaaddeetti. Inni garuu bilaashuma as darbaa achi darba malee dantaama agas maran fakkaatu. Biddeen nama qubsuu eelee irratti beekuu jetti Oromoo yoggaa irratti harattu. Kanaatiif keer inshaallah keer yaa godhu. Inni guddaan dhufee isaarraa dhufee darbee isaa wayyaa jedhanii ganaa fuuldura keenya jira. Wanti akka kanaa kun maaliif akka deemnu hin beeknu. Garuu gaafa hiriyyaa keenya yoo dubbisna taanillee akkatti nama dubbisan akka qaba. Maaliif akkanatti sabsab itti jennee saggootti ol baanee uma xiqqim hin qabu. Misgaanaas hin qabu. Ormes quba namatti qaba. Gaafatee amma isheen amma of quban qabdu gaafa viidiyoo ishee kana agarte ani maalan ta'eera gaafichaa. Maalumaafanin of dagadhee jira jettee of gaafachuu dandeessi jechuudha. Kanaatiif iyyuu of eeggannoo cimsaa. Gaafa galtan abbaa keessan obboleessa keessan waammadhaa dhufanii sinaa fudhatan. Maammadoon yoo dhugumatti sin jaallatee jiraate erga sin galtanii shimaagilleedhaanis ta'e qaamaanis ta'e yoo sin arge jechuudha. Kabajaan sinaa dubbisu iddoo barbaadetti malee boolee keessatti waamtanii isa sin beeku mitiin kan viidiyoo sin waraabu isa sin hin beekne maalummaa keessan kan hin beekne fira ta'uuf firan taanee hiriyyaa ta'uuf hiriyyaa hin taanee keenya kan hin beeknetu qubanatti qabee viidiyoo nurraa waraabbata jechuudha. Kanaatiifuu maatii keessa waammadhaa gaafa biyya rabaarraa galtan. Hiriyyaa keessa yoo ta'e yoo du'aa malee yoo dullumaa waliin abdan lafa barbaadanitti wal agartanii waliin haasoftu. Akkanatti booleetti na eegi jettanii booleetti waamtanii afaan jala hin qabiina. Afaan har'a jala qabdan kun borimmoo isinitti finceessisiisa. Dhuguma rabbiin mataa kiyyarraa kaaseen jedha. Kanaatiifuu of qusadhaan jedha nagaan mun irraanfanne nagaan isiniif haa ta'u ani nagaa kootii waaqa haa galatu. Isinis nagaa akka qabdan abdiin qaba. YouTube ko subscribe like share naa gochuu hin dagatiinaa isiniin jedha. Maaliif akka baatanii maaliif akka deemtan eessa gahu akka deemtan immoo hin dagatiinaa. Hundi namaa quba isinitti hin qabiin.